أمو يسين الرا يو يسين أصوبات أنا ما في درس برس داوتو مي أما أسين دبينو تين كاسين كايفتين لا إسي يو إسي نديد إسامي أنا أبليست مي أما هي ستين قطها قرأ تك إبراهيم وانا كنا دلقي وانا كنا جينة أبا أتمنى خبرتي أبد ما جينا جارسخيا إبراهيم تين قطع قرامتي يوم ما سنت يو ديبنا جارسي سنين ديسا يو أمو أكيد تخنا مكا كنا أبو فساته قطع جارسخيا تنقولوا أنا ستين سدوبات سرق أني دامي أصو جارسي خيتي أصو جارسك أبدو أكمل يعني نية ما تاوتي إن هذا ستنقولين أتي جارسك أبدامي جارسك أما أدن جراتولي تجارسك خيتي ربي خيري هاقول ربي نجان سيادي بس كم بهت هادي بس تشوفي تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوها في ديجرتوتا شاينا لبرا أورو تي في يويا المان رمود أجاخن بيخيسها في بي أمباجر تمرت خيسنو دوران دور سنة سلام تاني خين نرى برك بللي اسم برا هاجولنا أران تنا يسات يركم نانجتشون كيسن أولم تو أرمنا إفتو براند في إفتو سلام تاجا فردفتوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوها في خمسة برا أورو حكم نجيها خيانا يقبضني جبتا نجرد أخونا الحمد لله رب العالمين. هيجا تكنا تبليان خي أران تنا ونني يسيب رد فيف نبي تانية شو يسي في الدنيا صاحبا ولتي موريو تنا برجع يسيتين جت وجدتي لا لجي نرد تو ولا لجري تكنا تي خير أما اللي الدنيا تنا أنا نتشاجرتي عبد الله خرتكان جدو بوسيتين سينما عبد الله أدب تخانين أم بود يود أشيد أكيد يسيتهم يسيب بيا إفتو أكان سينجي خلي عبدي مش إيو أكتر جيسو جهرته سبيلان تومي أكا إلمون نما تومي شودا تمام أكاسيتي مش إيو إنسان أكا تاتور أبدي جن هركابا فتور هركاباته فيجا أبليسي ليته أبليسي وجين جنما ناد بولوين دني بكرو خود تبرر أزرا أنا اسمه يعني درو بكدلجات يا أمة التيمة إذا خنك أبسي سوقه ندولني أمة وان سن لربنا أولش يسأل لي كسيت أتشين ديبور أنا رأيت دولة أبو تشيمالين قدا hanga isin ka fayyitu anilleen aram bufadhaadhaan minni waan dunu keessaabe ati amma isiidhaa sinarsin abdiyoon akkana godhee as fidee hin je'iniiti ati jaartii namaatiin dumaashii teenya dhaabu eelaa amma isiidhaan asiin jedhee isiidhaas wanta kan jiniin dhaabaa asuma dubbiidhaan duraa dhaabaa. Anamma yoo isiin nama waa beeku taate an daawwattoonnilleen hedduu ijoolleen naqaysaa ijoolleen biyya jenna biyya duniyaa hedduu irratti walaa jiranii duniyaa fi Ibraahim dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yaani jaartiin biyyuma jaarsaa qabdi jechuu fi annaa fi duniyaan ijoollee gandaatti walitti jenna malee isii fi jaarsa kiyyaa ollaadha wajjin nyaata wajjin dhugaa wajjin guddatan. Laakiin yoo abbaan mana kiyyaa sharafa irratti hojjetallee isiin nama nagalchuu nama ilmaan kanaaf inaas waliin galchuu jeetii yaade malee akka isin ammee adda kanatti ani yaanne laakiin fiidiyoo tokko tanii reefu dalageetu irratti dhaamsa dhaameetiif hin jiru yoo isin nama fudhatu taate fiidiyoo reefu dalageessan keessaa dhaamsa hedduu fudhatti ani isin nagalcha jeetiin abdii irraa qabu Ibraahim nama nagaluuf nama ta'u taatellee laakiin eegii isin asiin dhuftee ijaarsa yoo na dhiisee deeme dileesuma isin jaalasee taana shakkiin dillisan isii keessa dhufte bas inaadaan itti godha inaada itti godheetiin anis jaarsuma isii kanaa yoo inaada itti godhee tun na keessa dhufe anis beeta yoo maqaa ati hin qabne tokko namni sirra kaaye maaliif maqaa san ati hin qabduumi dirqiin nama ilma namaa si goosisa kan maqaa san hin qabne yoo sirra kaayan dirqama hawaasan goota ilaanin itti jiru sani anis malee Akket Oromoon beektaa qotaan godhaan qottorama gooteetti qotaan godhin inaadaas ittiin godhin ati jaarsa qabdaami jaarsi kee ammaaf adan jiraatullee ta jaarsa keetis rabbi kheyrii haa godhu rabbi nagaan si haa deebisu kuma beetti haa deebisu jechuudha tamaam. Rabbi haa tolchu. An dhagee biraa kan si filma an nagee an jiraachuun fadha ilmaan kiyya guddifachuu takkaa jaarsa kiyya kote amma taafuree anaa olaanaa kana gubbaa dubbatu nagartanii chaanaala akka amma taafuruma baatee afur baatee afur chaanaala akka isa kan jirutti na harkaa jira chaanaala isaa sanirratti akka na godhee jee waa hedduu na godhee itti saalaan waa hedduu dawwallee daaraa olii buusnee qiyaamaa olii buusnee yaani akkamittiin akkana jee siin jee kuttee karaa kana garagalta jee bas lafumarratti malee mushkilleensatti ol baafne naaf inni saaxil waliin baasa. Maasha Allah. Tamam. Rabbi haa tolchu. Inni isa dubbii isaa baasuuf ta'a rabbi. Dubbii tijaafataa tanaa wancitii isaa tagabbaasu jirtu duniyaadha. Laakiin duniyaa waa isa keessa garte mooji ayyoo ni fudha jee natti himee. Isiirra laalin karaati dhaabu karaa kanatti isiirra laalin tamam sabi katan haqaaf dhaabba jirame. Iyaas baddee isaa diigamtu dhaabba. Mee dhageeffadhu isiirraa silaalin isiinis waan dhageesse dhageesse anillee waan hin dhageen dhagee abdii hu gabbaasu taasalatti waan takka bar hoguu goote gurri abbaa duubaa jaan wanti akka nama dhagaamtu wanni feeten dhokattu jechuudha tamam inni achiiste walii waan biraas hin ijoollee ati rabbi kheyrii haa godhu isumaa rabbi nagaan
حافظون جان برا تو واسن أتي جلام بونا بسه غورج تبر أتي سمنا كيما فاين نسب أنا دمالي مالي وين سي مجا وقوة أنا إما هنجان خيدو الدبابة لو أتمنى هاي ميتين شيء جوجو تملي وتنا عند الدولة وقونا بيرا سيامي وقونا سيامي وفتي وانت كانت نمت وقوم بالبلا عند سيجافة نمت لكن واني وقود ما هني خيتي تجي ورانتنا خيسان نافط وقود ما هي بر سيجافة وانت كنمت ويفين هنمني مالي وانت فين هنمني جيسي بيتا تسمى وان نتنمني تكا أوسون قبتمتين قبني إبراهيم كنا تشوندن دويتشو تمام سيجله أما إنهم ما نوان دقيستنا كنا يو حق أي هم الرجلة تمام daawwattoonni جلما kiyya akkam دقيسة jedhan daawwattoonni akkam jedhan birraa waliin isin fixuu deemaa isin fi duniyaa birraa waliin isin fixuu deemaa birraa jala dhaabbadhaadhaa isin lachuu birraa akkana isin jirani fixuu an fayyadee garuu isa waliin fixuu fedhe rabbiin naaf kabboleeyyan kiyya maanni beektaa biyya tanatti dhalaa waan feete warratti oofte an haqaan hime iftu haquma himeetiin na jibbitan malee waan hin taane walirraa dhaabaafin isin jidduu deemu jira tamaam amma dheengaddaan walittiin isin aarsadha kootu si duniyaan isinii wal dura na dura wal beeka isin walit jaboodha maarra waloltanii achittuu narra wal deddeeffattanii waan duraan walii gootan takka taate hunda waan ni godhaa jirtanii jechuu ta Abraahim saniis isin akkuma dhageessatti ani dhagee mush namni si dhoosu jira malee dhageessinuma jira ifiifuu as bahan inni tamam ati amma hisattiin qotaa godhaa jettee takka Abraahimii waan akkanaa dalagee waan akkanaa jeenati abba ati mallee kabaja qabdu maal beenya Ibraahimitti qotaa godhaa miti qotaan nama qoxoriste toroman ani isatti qotaan godhu ta'iin itti qotaa godhu jiru akkamitti duniyaa wajjin nyaannee wajjin dhuyinee jaartii gurbaa biyya saahin naqaba maqaa kana kanaa buufti inaada isiitii fi malee jaarsasii kana malee yoo dhaabbadhu isiin kabajaa naa goote dhaabbadhu irraa yoo jaan abdii mana kana fittu haala matti isiin deemtu kanaan yoo maala kanaan isiin deemte yoo haala kanatti fufte abadaan isitti waan fufa abdiin waan fidamna sa abdii akkamitti jaarsa namaa tahee dubbii namaa dhagahee namni haamuuf dhufa antana ta abdii tana ta dhabde amma eeda taatu ka goone garte obboleessii wajjin anamma eeda dhugumattiin aarabeessa maaliifin aarabee dheengadda akkasin narra furteesse narratti kameeqa godhe jechuudha hogguu waliin gabbaane nama addani qoo numa baafata ammaas manan nan eegu ni beeyta tanumaafuu eeda rabbiin ismaa viideet mumsiseetiti akkasitti achitti dhuftee micoonnis rabbiin harkaa baasee obboleessaa itti aamtee anillee itti dhufuu dandee obboleessii isaalleen obboleessiin maadeera isaa sanillee dhufee jechuudha obboleessi abdii san akkasitti waa hundaa'uu waan ni goonee ganaa ittiin deebuudhaan arraa itti dawaleen abooyin jeen toora san baatee micoo xuuxee amma hangana si goone waan biraa sirra bu'a boo jeenilleen ani arra booda ittiin deebi'u garuu isiilleen aaraa hawwattu anilleen aaraan buufadhaadha innilleen deebuu fedhe tana laal harki hanna bareedoonuu sosaajan abdiis waan adabatee taa'u miti bika dhalaa tana immoo deemaa yoo irraa qabe ifaa qabu yoo fuudhu fedhes haa fuudhu haadha ilmoo dhiisee haadha ilmoo jechuun lubbuutti duraaruu baatee dhaqee haa fuudhu garuu ati firraa eegitetti yaamin maaliif wal dhabdan ani yoo isiin ikhtiraama godhatte yoo isiin na dhiifte yoo isiin ammoo akka duraanii sanitti na beeyte yoo iji duraan laalsanii na laalte deebite geelummaa sanitti yoo deebine jaarsa isiin dhiisa yoo ammoo akka jettu kana maqaa kana kanaabuuf taate qotaa jaarsa jettiin godhu ani sitti saduubaat sirraa qaanyiidhaami osoo jaarsi keetii osoo jaarsa qabdu akkamitti ani ni yaama itti hawwatime anni irra jira anni kaasan irraa hin sodaadhaa ilma namaa irraa sodaadhu jaarsa yerraa'u ni kaasan irraa hin sodaadhaa inaada isi godhuufi malee abdi mana kana dalee garaa isi gubuufi malee muush an balagummaa dunuu san dalagu ammaas laal karaa kana laakiin isiin na keessaa fide tanaa kan godhu isiin na keessaa fide waaniin dhufeef amma isiillee waan naan jette qabdisan booda eegumaan ni booda miciyyoo sanillee akka isaa hojii waan hin jenne qabaa itti dhuguma jaarsiiti beekadhu ati inaadaan godhaa dhiisi yoo yaa'ee uwwisu feete malee ammaa asiin nutti hin kaasinaa jalumaa hafi walaa abdii jalaa hafi isin lamaan suutatti yookiin amma taatus walitti isin aarsin isin lamaan garaa qulqulluun garuu abdiis jalaa hafi abdiis ni yaaman jiin isiinis abdii kanarraa haftu akkasumaan mucomtu ni beektaa. Ni beekan. Anqabdii fi jala wal jaalatan ni beekan. Anqaba lubbuura wal jaalatan naa wajjin tureeme naa wajjin caas tureeme. Jaalala danuu irra qotan san dagatanii kanatti ol baanee qilleensi gubbaa wal nyaatanii beekte abdii jaagadhiibse duniyaan nama biraatiin kan nuti lubbuusiif kannate malee ni beekan tana. Taaniin beekan bas laakiin alleesh firraa shakkati. Harmallaa dhalaa labatee suufi dachii labatee sun nama yumaa qaarimataa jette Oromoo. Tamam. Abba kasan hin geenye laakiin isii kasi fudhate malee abba kasan hin geenye. Ati ammallee ayyoon nama jaarsaa wajjin yoo addaa bees biyya arabaa tana keessaan jira biyya arabaa tana keessa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dhalaa yoo yaadde firri keetii fi jaarsi dhiisee deemnaanu kasiraa qabuu rabbiin irraa oofu jira maaliif ni dalagattee iftaatee bilisoomtee jiraatta ilmaan keetiifeeti. Jaarsi qotaa ciqqoo asirraa qotaa maali? Rabbi khayraa amma tanuma Abraahimis rabbi Abraahimis haa deebisu walmataa yoo waliin bika takka galtanis an akkasumaan siin jee yoo galuun taates walumaan galaa jechuufin siin joo jira rabbi khayraa garuu ta duniyaa tan amma harka keessaa fuudh isiinis tana waan ni jirti yoo amma ati waan kanarraan dhaabbadhu testiin godhatte sii fi isiin tu walafaan oluun dhufuun oolamtan yaa iyyaa'uma beekadhu iftu ta'e. Ani rakkaa jenne allaakii yoo isiin na dubbatte isiidha amma tan dhageenyaan ol baate yoo isiin na dubbatte annumaan dubbadhu yoo isiin maqaa yana kaafte yoo isiin naaf abdii walitti hiite
abdi mana kana fide muraanni kiyya guutama. Isii Dhageessa. na dhagoo baattu obboleessa Abdi tiini. fide muraanni ni guutama. Mana kana fide muraanni kiyya ni guutama. Dhageessa isii. Yoo ammoo isiin irraa uste yoo isiin usuu baatte hannumaan fidarras burus daawwattoota. Mee amma asiin dubbii nutti kaasin kaayaa fite. Laani Isii fida. yoo isiin na diddee samii anaa obboleessatti himee abdii isaaniitiin miiciyyoo teessan tana qabadhu waan kaan bilbila jala haasuu ide malee kanamaatiin illee irra cafaqeetiin Haabbii haala isaanii. dawwalee Halkanii ayyee. kiyya kaasuu ide malee Mm. ka fiidiyoo naaf isii waloo leqelaan sirratti osoo beekuu kaasuu dide. Tamaam laakiin amuraanni kiyya barbaadeet maal silaa bakka dalaguutu akka faana ayamanii ittiin dhaqaawutu dhaqeetiin Mee na fidee. dhagee ta'abdii waan ta'een siima. Ta'abdii bar naaf inni gaafam akkasitti jidduutti darramu jiru samduu tanaahu tilifoona wal qabamna. Garuu abdii isii aarraa qaba. Gaaf takka itti mucaan kun kama roorrisee jechuudha. Gaafsa wal hin baafne ammoo ol baasuu eegale maleedha. Harka darbitee galte. Osoo adda dhuutaay akkanaa miliyyoona harka san irratti itti aare. Sanii fi teessaniis viidiyoo laalee cal je'ee jira malee ta'ammoo ta'abdii anaatutu ilma da'ati. Mucaan kun ilma dhiiraati. Isiin tun ni jaalattaani beeyta. Yoo mucaa kanaa waa godhate harkaa si bada naguma jidduu tanatti hamaa taata. Obboleessa kiyya anatti tolti anumaa jidduu fixaadha. San irrattuu ajjeechaan isiitu geessee jechuudha. Saba sanarrattuu inni dhufu hin anuu saba sanarratti dhaqee achitti harkadhee achitti mucaa tumneetu agartee jirta. Tanaafuu ta'u obboleessaa duraan aara qaba. Amma buufatee jira sii galaa. Amma buufatee jira tamaam. Amma samboo eega mucaa ariine boodaahu samboo dettee nyaasoine walii fayyan sii galaa. Obboleessi tola walii fayyimne kan rabbi walitti haa fayyisoo rabbi walitti arguis obboleetti ta'e quba waadhuun jeemboon bikka fagoon galaga as jiraachaan oolanii amma kootu laaliin jeetta obboleetti yaagana narradhiisi je'atillee ganuu noo jiraadhu waliin quba haa qabaannu guyyaan harkaa si dhabamillee yaada jiruuf natti dhaammate jechuudha. Walii galanii jiran amma itti himachuu ni dandeessa. Anilleen itti himeetiin yoo duniyaa gaafadheen dura osoon obboleessa keetiin sin geenye dubbii iftuu tana siif iftuu walirraa dhaabbadha abjaarsa keetiin raayis waan qabu je'eetiin itti himachuu. Akkuma dheengadda nageessite gartee harka si darbitu jettiin si kabajeessa yaadaqe. Galatoon bakka inni sirraa hin Kabajaan kabajeessan laakiin isiin daawwata dura siree noonqisteeti intal jaarsa kiyyaa irra jaalattana jette. Jechi sana Isiin gizee waan abdii nama abdii la waan jechuun isiin hin beektu. Amma kanuma akkasitti eda tumne sanuu aboo miitan kaayetti sana booda obboleessa biratti hin jettu beektaa dhufu suutannaan jetti. Mucaa akka malee dhohitee maal fuulaadhaan dhohitee kutaa akkatti Guyyaa lama naa dhukkubsadde laakiin yoo isa kabajeessa kabajee dhaabbadde taa yoo sin kabanye immoo. Yoo kana dhagoo waan taate obboleessatti himnee obboleessi si haa qabu isiidhaas amma isin Hamtu nagootee jirti. ol baatanii waliin Hamtu mirnaa. nagootee jirti. Yoo ammoo irraa gabbuufate walitti fayyisne jaa waa inni fayyisa yoo inni fayyisuu dadhabe immoo isiin ol baatee waan takkanaatti taate muraanni kiyya waan maan isiniin jee jaarsummeessii mana kiyya fidu. Yoo kaan itti himee taate obboleessa dabarseetiin obboleessi katti qabu isaa beekaa iftu teenya akkasii ol baatee na tuuta taanaan ol baatee. La sirraa qabna waliin arrabsin amma asirratti ani waliin nu dhufe tan amma laal maali amma karaa kana fayyinni abdii sittin deebuu jee abdii isii biratti deebi'ee rabbashu jee tana arraa'u naan jee an dawwalee fi na laafuu dheeraa aboo micoo san deetaa ittiin deebuu naan jee garuu isiinis waan dhaammate qabdi mi an dubbiin tun amma asii akka haatuun feetu ati sila isiin marin isiillee akka waan hin marre wanni hordoftoota dura mareef waan kana akka homii takka walirratti hin kaafne amma ta biraan nutti hin kaasinaaf hin sirraa mare isinitti illee dheereessine hordoftoota takkanaati iftuu teenya galatoomeetilleen rabbi si haa kabaju isiillee rabbiin ifaa beeksisu abdiis akka ati haajaan qabne garsiisi jechuu fi akka isa wallolee hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanatu hordoftoota keenya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nageen nu jiraadha.